barnooti hundee jijjiiramaatti huduun baratiin Oromoon miidhamaa tureera kalee hadha dammoo baratee sadarkaa kana manni barnoota bultii adda asitti yoo ijaaramu an deebi'anii uduu warri kalee qabsaa'aa turan sun warri kalee miidhamaa turan sun dhaloota hadhaa kana uduu arganii yoon arginellee ijoollee tana keessatti dhalooti seenaan isaan yaadataa jechuudha isaan akka yaadatu ijoolleen tun cimanii baratuu qabanii mana barnoota bultii addaa jennee yookaan asirratti miti sadarkaa gandaatitti akka inni ijaaratu akka hawaasi keenya beeku manni kun mana barnoota addaa ta'e bu'uurri isaa bu'uura addunyaa akka inni ta'uu danda'u barataa kana cinaas akka hawwatiin teenya cinii hiriiranuu fi ummati keenya akka hiriiran doofummaan guddaan ummata keenya duubatti hambisaa akka ture urga manni barumsaa kun bakka maratti babal'atee namni keenya ija godhatee ala ba'ee magaalaa adda addaatti galuun bakka faca'ee waan addaa baratee waan haala addaatiin guddachoo keessatti barumsa guddatu nu dhagawamaa gammachuu guddatu nu dhagawamaa kaduraatiin adda ta'ee argama. Barataan mana barumsaa kana jiru barataa akadeemikalii baay'ee fooyya'aa ta'etu dorgomee as galee jechuudha. The same is true barsiisaanis as keessa jiru yoo xiqqaate digirii lammaffaa maastersii qabatee kan as galee jechuudha. Kun maaliidhaaf xiyyeeffannoo mootummaa naannoo Oromiyaa nama gaariidhaan nama gaarii yoo barsiisne dheebuu sabni kun waggaa hedduuf keessa dabre kana ijoollee kun ceesisanii sabni kun baay'ina isaatiin guddaadha. Haa ta'u malee sirnoota darban keessa baay'ee miidhamaa ture. Kana xiyyeeffannoo keessa galchuudhaan ammallee haa galatoomanii hayyoonni Oromoodha. Xiyyeeffannoo guddaa barnootaaf kennuudhaan barattoota ciccimoo mana kanatti filanii barsiisaalee fooyya'aadha kan jedhan mana kanatti fidanii ijoollee kanaaf saba kana addunyaatti mul'isuudha kaayyoon isaa jechuudha. Taabileetii akkasumas meeshaalee ammayyaa adda addaa fayyadamnee barataa hin turre kan barataa ture tiyoorii qofaadhaani asitti garuu wantoota meeshaalee garaagaraa fayyadamuudhaan qabatamaan ilaallee akkasumas barataa jirra. Mana barumsaa duraanitti baradhutti akkuma beekamu asitti afaan garaagaraa barannaa fakkeenyaaf afaan Fireenchii, Chaayiniffaa fi afaan Arabiffaa afaan kana dammoo barannee Oromiyaa keenya kan fuuldura biyyoota adda addaa biyyoota addunyaa adda addaa ta'aniif akka ibsinu nu gargaara. Kanaafuu mana barumsaa duraanitti baradhutti qaamqaan afaan garaagaraa hin jiru ture asitti garuu afaan garaagaraa baradhee addunyaadhaaf Oromiyaa akkan ibsu na taasisee jira jechuudha. Pirezidaantii obbo Shimallis Abdiisaa xiyyeeffannoo itti godhuudhaan akkasuma hooggantoonni biiroo barnootaa gatii dhamaatii isaanii kana maaltu akka jijjiira kan jedhu kana hundeessuudhaan afaanota biyya Arabaatii fi afaan Chaayiniffaa, afaan Arabiffaa, afaan Faransaayii akkasumas afaan Ingiliffaa kana cinaadhaan wal qabateetiin kan barataa jirru kun ammoo akka nam tokkootitti yookaan akka barataa tokkootitti addunyaa kanarratti nama dorgomaa fi bitatee galaa nu taasisa jedhee kan yaadu keessa isa kanadha.